Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaa Rabbiitiin salaama isin gaafadha. Baga nagaan dhuftan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jedha. Xiqqoo waa isin mari'achiisedhen dhufe. Baga nagaan dhuftan seenaa dhiyaadha isiniin jedha. Oromoo tiyyaa koottaa dhiyaadha. Dhiyaadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan Oromoon idil addunyaatti argamtan hundi keessanuu kan biyya keessaaf kan biyya alaa kan bakka hundatti argamtan baga nagaa jiraattan isiniin jedha. Baga sa'aatii kana geettanii baga rabbiin hadhaan isin ga'e jechuu barbaada. Itti aansee immoo rabbiin fayyaa keessan isiniin dhooggatini nagaan ooltanii akka nagaan galtan rabbii guddaa isiniif kadha. Bakka jirtanitti bakka deemtanitti rabbi balaa isinirraa haa qabu. Keessattuu balaa biyya namaa kana keessatti rabbi isinirraa haa qabuun jechuun barbaada. Biyya namaa keessa jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa namni akka itti ba'u malee akka itti galu hin beekani. Akka itti baanu qofa beekna. Ganama yoo nagaa manaa baanu wanni nu yaannu naga'umaan gara manaa galuu qofa. Kana jechuudha. Garuu rabbi torkaa qaba akka itti nu baanuu fi akka itti nu gallu jechuudha. Mucaanii obboleeyyan kiyya gara kallatti maani gara haasaa kootti taraa. Maqaa rabbii guddaatiin sin gaafadha. Viidiyoo kana sheer olii godha. Hamtuu mana keessanii seenin jechuun barbaada. Rabbi balaa isinirraa haa qabu jechuun barbaada. Namni tokko yoo du'aa illee namaaf godhee yoo rabbi illee namaaf kadhatee bu'aadha rabbiin nama jalaaf dhaga'uuf qaba. Viidiyoo mucaa kanaa poostiin godhamee ture. Mee yeroo takka viidiyoo mucaa kanaa laaltanii deebitanii. Mucaan kuni Abdukariim Sultaan jedhama. Ijoollee Jimmaati jechuudha. Haati manaa isaanis Jidda keessa jiraatanii. Obboleettiin isaas Jidda keessa jiraatti. Mucaan kun biyyarraa dhufee ji'oottan 5 dalagaa dhabee ciisaa ture. Dalagaa rabbii kanaa akkuma dalagaa argatee viidiyoo kana sheer olii godhateettanii nu ilaalina. Rabbi sodaadha. Rabbi sodaadha akka itti ba'an malee akka itti galan beekan. Yookaan du'aa gootanii fi yoo danda'ame nama kana ni gargaartan jechuudha. Yoo danda'ame ni gargaartan yookaan du'aa gootaniif. Kanuma mucaan kuni akkuma ji'a 5 ciisee akka tasaa dalagaa argatee gadi ba'een balaa makiinaatiin dhayame jechuudha obboleeyyan kiyya. Makiinaan dhaye. Makiinaan kun akkuma tasaa dhaye makiinaan kun kadhee immoo yeroo makiinaan dhawu sanitti bakka saniif firri isaa yookaan namni isaan agarree poolisoota garaa fuudhee mataa isaa kana keessa lafeen cabee miimooriin mataa isaa kan hojjetu mataa isaa kan amaliyyaa godhan jechuudha. Manni yaalaa isaan geessan immoo mana yaalaa dhuunfaa geessan. Kan mootummaatii miti kan dhuunfaa geessanii yeroo uummanni firoottan isaa jaartiin isaatii fi obboleettiin isaa barbaadanii argatan mucaan waan takka of hin beeku mataan kun cabee jira mataa kana keessa amaliyyaa godhanii dhufee jecha quduraa rabbii kanaa ji'a meeqa ciisee bi'aansi ji'a 5 ciisee jechuudha. Guyyaa takkatti dalagaa argatee gabbeessanitti makiinaan nyaatame jechuudha. Dalagaa rabbii kana ilaala subhaanallah. Akka itti galtu akka itti baatu galta malee akka itti galtu hin beektu. Rakkoo biyya namaa kana rabbi isinirraa haa qabu. Haati manaa isaa gama isiin boo'aa jirtu anatu beeka. Yeroo dhabee yeroo irraa dubbadhuuf dhabee yeroo dhufee uummatatti itti boo'u dhabee obboleeyyan. Mee amiin jedha rabbiin balaa isin hin qabsiisin. Mee viidiyoo kana ilaala. Rabbiin balaa isin hin qaqqabsiisin. Rabbi nagaan baasee nagaan isin haa galchuu obboleeyyan. Fitnaa jarritu irra jirtu. Namni gurbaa kana wajjin rakkataa jiru yaa obboleeyyan kiyya. Haadha manaa isaatiif obboleettii isaati. Maal ta'ee poolisiin karaarraa fuutee hin geessiti. Amma dhaqanii waytamaatiin dhaqan maal jedhanii maallaqa qixxee baasuu qabdanii. Mucaan ufiin dhufee makiinatti galee malee nu ittiin buufne. Karaa ofii gadhiisee makiinatti galee maallaqa qixxee baasaa. Parsantii 50% baasaa. Maallaqa jedhanii. Parsantii 50% jedhanii. Jennaan
meeqa Suudiin riyaala 60,000 wayi kenniteerti. Riyaala 60,000 wayi itti kafalan. Mucaan mataa baqaysanii wadhaa jiran bakka lama jechuudha. Haga ammaa nama of beekuu miti waan takka jechuudha. Agartee lubbummaan isaa hin bayinii sababaan haa guutamtuuf qofa. Lubbummaan isaa hin bayinii jechuudha. Riyaala 60,000 kennitee deemte Suudiin qixxee immoo isin warroota fira isaaniitu gargaaraa. Riyaalli 60,000 sun yaala isaatti amma dhumatteerti. Ijoolleen tun immoo kan gaafatame riyaala 100,000 yaalli isaa. Ijoolleen tun riyaala 60,000 eessaa fuutama. Mucattiin haati manaa ganamaa galgala teettee boo'u qofa. Mucaa kana fakkaatu. Mucaa kana suuraa isaa bira argaa jirtanii. Suuraa isaa cinatti arguu jirtan jechuudha. Haati manaa teettee bootti. Obboleettiin teettee bootti. Cinqii jabaa keessa jira. Cinqii jabaa. Rabbi nama haatiisu. Abooyaa shamarree kee rabbiin nagaan manaa baatee rabbi nagaan mana si haa deebisu. Wallaahi nagaumaan baatee nagaan galtaseet. Balaan makiinaa kun qallaanii miti. Tasuma yoo karaa qaxxaamuran nama nyaata. Mee mucaa kana ji'a 5 biyyarraa dhufee haadha manaa ofiitiin wal qunnamee wal argee ji'a 5 dalagaa dhabee ciisee guyyaa takkatti dalagaa argatee gadi ba'etti makiinaan karaarraa isa fuute jechuudha. Subhaanallah. Fuutee immoo masmara keetii miti masmara karaa makiinaarra dhuftee itti galte jechuun maallaqa walakkaa bichaa kafalte jechuudha Suudiin. Kayaala isaa walakkaa qofa dandeette. Walakkaa kana riyaala 60,000 Suudiin dandeette ta'i. Riyaala 60,000 Suudiin dandeette. Riyaala 60,000 hafe kayaala isaa kan miimoorii mataa isaa kanatti yaalaa jiran kan mataa baqaysanii yaala godhaafii jiran. Rabbii jedhaa sheer godhaa. Rabbiin balaa makiinaa irraa isin haa qabu. Rabbiin balaa taane mana keessan isin. Kajirullee Oromoo kennan gargaara. Ijoollee tana isinii dhiyeessa. Haga ammaa namarraa dubbatuuf dhabanii akkana boo'e. Yaa abdii ko. Dhuftee bootte mucattiin tun. Ijoollee Jimmaa Abbaa Jifaare mucaan kun jechuudha. Mee ilaalaa mucaan bareedaan kana fakkaatu. Bareedaan isa shaamisii adii kana. Hadha bareedaan kun akkana ta'ee ciisa kun. Laali yaa ilma namaa. Hadha bareedaan ati agartu kun. Bareedaan kun jechuudha. Hadha bifa kanaan siriirra ciisaa jira jechuudha. Of hin beeku tasallee. Waan kana hin beeku hangadhaa of hin beeku. Kunoo qorichi irraa dhaabatuu deemaa jira jedhaa jiranii birrii Suudiin kennite dhumattee nu gahee kenna fixannee jette Suudiin gahee keessan immoo isintu yaalate jette jarri mana madaam dalaydii riyaalli 2,000 isaan jeetti argatan sun mucaa kana waan fayyaddu ta'isiin argattullee mucaa kana waan fayyaddu siree kanarraan qaba. Mucaa kana suuraa isaa argee mimmaantu na qaba. Yaa obboleeyyan kiyya. Wallaahi kokkolfaa manaa baanaa akkatti manatti deebinu hin beeynu. Kokkolfaa manaa baana akka manatti itti deebinu hin beeynu. Yoo manaa baatu ati nagaumaan mana deebita sitti fakkaata. Garuu tika rabbiitiin manatti deebita malee waan takka amrii teetiin manatti hin deebitu. Mee viidiyoo kanaa isinii onni jedha.
mucaa kana fakkaatu obboleeyyan kiyya mucaan kun fakkaatu hadha mataan isaa kun xaxamee mataan isaa kun opporoosora ta'ee jechuun bakka lama can namuma falmuuf dhabaaf Suudiin tun silaa birrii kana muluu kafaluu qabdi. Hadha mucaa kana nyaatte birrii kana muluu yaaluu qabdi. Eessaa fuuti ijoolleen tun nama birrii 60,000 kana riyaala 60,000 kana eessaa fuuti teettee ba'uu malee Suudiin hadha riyaala 60,000 bichaa kafalee cinaa dhiisee biraa deeme yaala mucaa kana hadha qorichi irraa dhaabatu deemaa jiru kaganaa lafeen mataa kana keessaa fuudhamee haa argatu jedhanii garaa keessa kaayan. Lafeen mataa keessaa fuudhamee haa argatu jedhanii garaa keessa kaayanii jiran. Garaa keessa kaayamee jira. Haa argatu. Ganaa sunuu fuudhee ganaa kamatatti deeffamu. Jarri tun maallaqa kana eessaa fuuti yoo boo'ichaa malee. Mucaa kana osoo argan mucaa kana fakkaatu lubbuu isaa dhabuu deemaa jiranii. Nama dhabne nama jara bira dhaabbatu hin argamne ture. Osoo asaniin nutti himanii nama tokko akka goonee fi Suudii masanuu kasirritti mormuuf kasirritti bira dhaabbatee no akkamitti birrii guutuu baasaa yaala jarri tun waan qabanii miskiina nama haara nama reef wanta kan qabne eessaa fudhan yaala guutuu yaala jedhanii nama mormuuf osoo argatanii hanga tokko Suudiin silaa maallaqa kana guutuu kafaltiif. Hanga tokko Suudiin silaa maallaqa kana guutuu kafaltiif. Yoo osoo itti muddanii nama itti mudda osoo qabaatanii. Garuu poolisiin akkuma agartee murteessite parsantii 50 nutu yaala parsantii 50 isintu yaala. Eessaa fuuti jarri tun? Eessaa fuuna jedhana birrii nu? Mee fakkeenya osoo wanni kun narra ga'ee riyaala 60,000 eessaa fuudhee mucaa kana yaaladha. Yoo rabbummaan naa birmate malee. Yoo imimmaan ba'uu taate malee. Ijoollee Jimmaa Abbaa Jifaarii anaa nyaatu akka itti bayan beekan malee akka itti galan hin beekan sanyiif. Akkana yaa obboleeyyan kiyya. Wallaahi namni sagalee ijoollee obboleettii fi sagalee jaartii rabbiin si dhageessise imimmaan qabachuu hin dandeenye. Yaa abdii koo nama nu dhaga'u dhabnee jette. Yaa abdii koo nama nu birmatu dhabne lafaa biyya ambaati. Dachiin ni jabaatti. Samiin ni fagaatti. Bitaan danqaraaf fooqii arabaa malee wanni nutti mul'atu hin jiru. Mirgaan danqaraaf fooqii arabaa malee wanni nutti mul'atu hin jiru. Fira baay'ina yoo ilmaan Oromoo taate malee fira jabaa jedhamu asii hin qabne. Kanaafuu baay'ee rakkannee idmee keenya booyaatiin jiraataa turre jedhanii imimmaan booyaa turan jechuudha. Obboleeyyan kiyya dubbii gabaabduu wanni goonu takka yoo jiraate maatii isaaniitiin wal qunnamsiisuudhaan yoo jiruun haalli naa mijate deemee haadha manaa isaa dubbisu takka obboleettii isaallee isinii dubbisu lama gurbaallee bira dhaqee kallattiin liibii isinii dabarsu mucaa dhibamaa jiru kan yoo mana yaalaa seessan jechuudha. Achi booda isaanummaan rakkoo ofii isinitti himatanii antana isinuma beeksisuu dhufe yaa ummata Oromoo quba qabaadhaa argaa nama kana fakkaatu sabboonaa kana fakkaatu qeerroo kana fakkaatu Oromoo kana fakkaatu kan jireenya koo jijjiiradha jireenya maatii kootii jireenya koo jijjiiradha jettee gabrummaan biyyaa isa baafte kan gidiraan biyyaa isa baafte makiina arabaatiin nyaatamee yaala dhabee nurraa du'e jechoorra birriin maal abbaashii yoo akkam jabaatte yaala 200 baasa
yoo akkam jabaatte dhibba baaftaa kallattiin dhaqnee ragaa qabatamaan mucaa viidiyoo isinii waraabnee yoo ka dubbatu ta'u taate dubbisnee haadha manaa isaa isinii dubbisee obboleetti isinii dubbisee ragaa qabatamaadhaan ummata kana gargaara bira dhaabbadha. Bira dhaabbadhu yaa obboleessa kiyya mucaa kana fayyisi. Wallaahi rabbiin akka manaa nagaan baate nagaan mana keetitti rabbi si haa deebisu. Rizqii barbaaddu ta halaali rabbi si kenne nagaan biyya keetitti si haa deebisu. Jireenya kee guutuu rakkoof gadadoo rabbi sin garsiisin. Biyya namaa kana keessatti qoreen sin waraanin. Gufuun sin dhayin. Hamtuun sin argin. Balaan faallaa sirraa haa taatu. Balaan ballaa sirraa haa taatu. Balaan biyya namaa keessatti nama mudatu in ulfaata yaa ilmaan Oromooti. Yaa shamarran tiyya, yaa dhiira kiyya. Rabbiin balaa biyya namaa kana keessatti ballaa sirraa haa gatu. Dhagaa muka si haa laaffisu. Mukaa citaa si haa laaffisu. Galaaf bobbaatee rabbi haa tolchu. Oolmaaf gala kee rabbi haa tolchu. Rabbi mirga siif haa goru. Rabbi bilisummaan biyya keetitti si haa galchu. Kanaafuu boo'icha obboleetti teennaa tana haa qoodamnu. Boo'icha obboleessa keenyaa kana haa qoodamnu. Boo'icha jaartii isaa taadha bohaartu kana haa qoodamnu. Boo'icha obboleettiin isaa bohaartu kana haa qoodamnu yaa lammii koo, yaa Oromoo, yaa Qomoo koo. Mucaa kichuudha. Dargaggeessa. Dargaggeessa obboleettiiti. Mucaa kichuu dargaggeessa. Dargaggeessa kichuudha obboleettiiti. Wallahi dargaggeessa kichuudha. Dargaggeessa kichuudha. Mee nam 950 kun kallattii maan sheer godhime. Namni rahmataa wayii du'aa isaaf haa godhu. Wallahi hanga ammaa of hin beeku jedhan. Anamma wanni godhuu danda'u obboleeyyan kiyyaa wanni godhuu danda'u maatii dhaqee isinii dubbisu. Haati manaa hanga ammaa olii hin deemne manuma teettee boo'u jirti. Hojiin biyya Arabaa kunillee rakkisaadha beektanii. Baay'ee rakkisaadha. Nama mucaa kana deddeebi'ee gaafatu. Tokkoffaati manaa hojii hiiktee jirti. Hojii iyyuu hiiktee jirti. Isa gaggaafatuun isa deddeemtee inkifikaabii tokko arguudhaaf wantoota baay'ee hojii hiiktee jirti. Isinii gala. Obboleettii bichatu mana hojii deemaa jira bakka dalagaatu isii bichatu deemaa jira. Wallaahi mushkila. Ani akkanumatti na rifachiise. Na rifachiise. Wayitoo isaan boonee himan na rifachiise. Dubbii kana gana himan guyyaa afuriif deema. Anis rakkoo jabaa bakka rakkoo guddaallee hin jedhamu. Haalumaan naa mijatu didee hadha boru irraa dubbadha. Hadha boru uummatatti hima. Iftaan uummata hima osoo jedhu guyyaan kana ga'ee dhiifama jechuun ni barbaada. Rabbiif jecha dhiifama jechuun ni barbaada. Wallahi du'aa illee godhaafi jira. Obboleeyyan kee mee du'aa godhaafi. Wallahi takkaayyuu mucaa kanarra argee warra ifadhirra isinumaayyuu du'aa yaa godhu. Aboo yaa mucatti yaa mucaa dalagachoo biyyaa baate riskii halaal argachoo biyyaa baate gammaddee galuu biyyaa baate rabbi gammachiisee si haa galchu. Rabbi gammachiisee si haa galchu. Gammachuun rabbi gara biyyaatti si haa galchu. Hajjii kee godhattee gara gammachuudhaan rabbi gara biyyaatti si haa galchu. Ganama gammadaa manaa baate gammadaa manatti deebi yoomu. Hamtuun biyya namaa keessatti hin argin. Qoreen biyya namaa keessatti si waraanin. Balaan ballaa sirraa haa taatu. Jabaadhu. Rakkoo biyya namaatti ulfaattuudha. Jabaadhu rabbiin sirraa haa qabu. Hamtu sirraa qabu. Ijoollee mana hidhaa jirtu kana kaadha mana hidhaa dararamaa jirtu kan rabbiin nagaan gara biyyaatti haa galchu. Rabbiin nagaan dafee gara biyyaatti haa galchu. Ilmaan Oromoo wallahi waan mucaan kun keessa jiru hin ulfaatu. Bilis warroonni biyya biraatti argamtanillee adada salaattee kaatuun yeroo salaattee kaatu du'aa godhiif. Rabbi kadhuuf akka siree sanirraa rabbi kaasee akka kalee bareedee dhaabatu sanitti akka rabbi isa dhaabu. Akka kalee rabbiin bareedee dhaabatee deemu sana agartee wayita dhaabatee deemu wayita dhaabatee bareedee udu'atee masjiida deemee salaatu san hadha bakka ciisutti yoom dhaabadhee masjiida rabbii deemee jum'aa saffaa namatti dhadhee salaata jedhee isa hawwisiisa ta'a. Yoom akka namaatti dhaabadhee gadi ba'ee ol deebi'a jedha. Nama fayyaa qabutu yoo qabsoollee qabsoo godhuu danda'a. Nama fayyaa qabutu waa hundarraa tolu. Kanaafuu rabbi fayyaa isaatti haa deebisu. Obboleeyyan kiyya ilma namaa tokko bira dhaabbachuuf ilma namaa nama ta'uun isaa gayaadha beekte. Nama ta'uun isaa gayaadha. Kanaafuu an akka abdii koomeeditti wanni godhuu danda'u jiraate obboleeyyan kiyya.
anis waan gargaaruu qabu gargaareeti maatii biraan isin geessa isin gala maatii isaa haadha manaa isaa fi obboleettii isaa biraan isin geessa mucaallee isin garsiisuu qaba gartee isin garsiisuu qaba hanga siifuu isin waan kana hubachuu qabdan dhaga'uudha qabdan jechuudha gartee gurra isin bu'uu qabdi jechuudha wanti mucaa kanaa hubachuudha qabdan jechuudha quba qabaachuudha qabdan jechuudha gaafa hubattan gaafa quba qabaattan ka itti aanu nama dhibu jechuudha kanaafuu obboleeyyan kiyyaa wanna itti aanu haadha manaa isaatii fi obboleettii isaa irraa dhageettanii mucaallee ni agartan ta'a isin garsiifna kanaafuu quba qabaadha isin hundayyuu gurra keessan haa buutu wanni mucaa kanaa hanga tanaaf lubbuu isaa dhabamte akka hin jenne qofa wanni isin jedhamu keessa lubbuun isaa gara meletti nutti himuu diddanii nu gabaasuu diddanii ilma Oromoo tokko waan agattii tanaatiif jecha lubbuu isaa galaafattanii akka hin jenne gaafa inni yookaan lubbuun isaa darbitee viidiyoo waraabanii gassinii dhiisan hayii jechuun waan qabu waan jirutti ceenee bira dhaabbannaa rabbiin gartee bobbaa gala keessa rabbi nagaa haa godhu shamarran koo waan dalaydu maraa manatti rabbi siif haa laaffisu gartee araba sanillee rabbi siif haa laaffisu makiinaa yaabbattee madaamii kee keessa wayita bashannanuuf manaa gadi baatu san gammadaa manaa baata garuu rabbiin akkasumatti osoo gammaddu manatti si haa deebisu ijaazaa galuuf abbaa warraa keetii wal arguuf gammadaa taaksii yaabbatta rabbiin gammadaatuma abbaa warraa keetii wal si haa qunnamsiisu gammadaatuma akka baasisan gammadaa mana rabbiin nagaan siif haa geessu gartee akkatti bayaan beekan malee akkatti galan hin beekani kanaafuu ka rabbi nama bira dhaabbatu obboleeyyan kiyyaa isinitti hin dheeressu hagana isin dhageessisuuf dhufee hagana isin garsiisuuf dhufee hagana isin hubachiisuuf dhufee gartee ani isinirraa geessee isiniin gayadhee kun ragaadha dubbii tana isinillee sheer gootanii rabbii tokkochaan isin qaba rabbii dachii uume isin qaba du'aa godhuufi dandeetta waan fete jechuu dandeetta sheerii bichaa kan dhiiftu biraan naa gayi ummata Oromoo badhaa biraan ni fayya mucaan kun inshaallah ka'ee ni dhaabbata feetu birrii 10 baaftaa 20 baaftaa 30 baaftaa sitti garuu xiqqaa fakkaatti yoo walirra buutu lubbuu mucaa kanaa hambifti kanaafuu dirqama keessan godhuudha sheer keessan invite messenger walii qoodudha wallahi achi itti aanu immoo obboleettii isinii dubbisaa haadha manaa isinii dubbisaa ani kasii wajjin ture abdii koomidiitii asirratti xumuraa nagayattan keessaa ba'ee viidiyoo mucaa xiqqoo isin garsiisee xumuraa jechuudha. Okay.
Ayya nagaatti horaa bulaa isiniin jedhaa waan nu hordoftaniif hanga ammaatti. Akka itti aanutti nu wajjin jiraadhaa, nu quba qabaadhaa, nu wajjin turaa isiniin jedhaa. Viidiyoo kana sheer walii godhaa. Nu quba qabaadhaa, quba qabaadhaa, quba qabaadhaa, quba qabaadhaa. Nu wajjin jiraadhaa, nu wajjin jiraadhaa. Fayyaa mucaa kanaa nu wajjin hordofaa. Fayyaa mucaa kanaa nu wajjin hordofaa. Lubbuu mucaa kanaa nu wajjin sababaa ta'aafi. Sababaa ta'aafi. Sababaa ta'aafi isiniin jedha. Galatooma ilmaan Oromoo. Isin jala.